Waa'ee Viyaagiraa kan otoo hin beekin qoricha Viyaagiraa jedhamu hin fudhatin. Tokkoffaa haala inni ittiin hojjetu. Viyaagiraan kan inni hojjetu ujummolee dhiigaa karaa qaama saalaa dhiiraa deemu diriirsuudhaan akka dhiigni gara qaama saalaa dhiiraatti deemu dabalee qaama saalaa dhaawatu taasisa. Lammaffaa haala itti fudhatamu. Viyaagiraan kan inni fudhatamu garaa duwwaatti yoo ta'e filatamaadha. Fudhatamus kan qabu daqiiqaa 30 hanga sa'aatii 1 wal quunnamtii saalaa raawwachuudhaan dura. Kan fudhatamu yoo ta'u sa'aatii 4 hanga 6 dhiiga nama sanii keessa turuudhaan hojjechuu ni danda'a jechuudha. Sadaffaa Viyaagiraan kan inni hojjetu bakka sexual stimulation yookaan immoo fedhii wal quunnamtii saalaa jirutti malee ofii isaatiin fedhii wal quunnamtii saalaa hin uumu. Fakkeenyaaf namni tokko otoo fedhii wal quunnamtii saalaa hin qabaatin yoo Viyaagiraa fudhate qaamni saalaa dhiiraa isaa dhaabachuu dhiisuu danda'a. Arfaffaa namoota kamtu Viyaagiraa fudhachuun qaba kan jedhurree ilaalcha keessa galuu qaba. Namoota tokko tokko gartuuleen namoota tokko tokko kan akka namoota dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabanii, namoota dhukkuba onnee qabanii fi kan kana fakkaatan qoricha kana fudhachuu hin qabanii. Maaliifini qorichoota biraa kan isaan fudhatan wajjiniin waan dhiibbaa geessisuufu namoonni kunniin qoricha kana fudhachuu hin qabanii jechuudha. Side effectiin qoricha kana ammoo maal akka ta'e kutaa itti aanu irrattan isinii qabadhee dhufa. Fuula TikTok keenyaa follow gochuun dagatina. Fayyaa ta'aa.